Oboshaan gisaa qotaame. Ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni qe'ee TV. Kun YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan ani maqaan kiyya Magarsaan jedhama. Har'as viidiyoolee garaagaraa nama bashannansiisanii fi nama bohaarsuu danda'an garaagaraa isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyooleen kunneen akka isin bashannansiisan, akka isin bohaarsan abdiin qaba. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeetti isin dabarsuu kiyya dura YouTube chaanaaliin kun torbaan lama keessatti sabskraayibii 100 galee jira. Kanaaf immoo isin galateeffachuun barbaada. Warroonni YouTube chaanaalii kana sabskraayib gootan baay'ee galatoomaa isin jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kana sabskraayib hin godhin immoo please YouTube chaanaalii kana sabskraayib godhaa isin jecha. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeetti isin dabarsaa. Hamma xumurattu na waliin tura. Sini maal laalta sargis laay? Suuraa wayii ilaalaa jira. Suuraa maali? Ayi callisee suuraa wayii ilaalaa jira. Maal reellu maaltu barbaachisa natti agarsiisu? Oo laali. Maal dharee eenyuudhaan? Siikaa yeroo arbe meekaappii waliin argineeti. Baankii kiyyaa kana mallee galgalallee sitti barbaadan jira. Naakana noongesine daliilaalii nama booresine. Baankii jala deemtanii ATM irratti sirba kana yoo sirbitanii maallaqa isiniif kennaa jira. Stop it. Get some help. Arafat, maal akka gammadoo? Saayib obboleetti tiyya kannan sargiini si iftaanii nafini hotu gabu. Araba kan mujaasanii baga kan tan mujabaasan Arafat. Dalaganii ni harkatan Arafat nama bareedaaf kan tan Arafat. Maaliyo? Dalaganii harkatanii. Eega. Nama imaana qabu nama jabaadhaa inni baga kan taniif. Aboo naasuma kana kanaan hin feene dalaganii harkatan maal hin fedhu an saayib. Haa innaa eenyuuf kan tan duuba Arafaayyoo. Aboo xiyyaa alaa dhufe tokko xiyyaan Ameerikaa irraa dhufe saayib fooqii miraamin qaba tujjaara boo. Isaaf kan tani. Isaaf kan nama saayib. Innaa ni gurguratan malee way kan tani reebiyyoo abbaa guddaa Arafat. Wallahi la naafete asa kana wajjin qabnu tana duraas asa. Innaa ree abbaa guddaa miti Arafat natas hin deebin gaa duuba. Abbaa guddaa miti kan. Wallahi billahi wallahi boo asa kana. Haa inni kan netamu ni gurguratan amma. Boo. Kan naa jaama sun. Awla maali ni gurgurattan? Filateer ferramu. Turi na bilbilaan. Beektamini? Maal? Akkas jaalladhu. Maal fakkaatu? Ijoollee hiriyoota koodha isaan. Hiriyoota kee warra kam kaasi kaa? Kunoo waan biraatti moo yaadi? Kaasi maali? Kunoodha. Hello. Namichi. Malan jira bochi. Maal mana ertaa bochi argaa rafdii kooti. Kunoo kaasin hin jenneen asirraan hin baanu sin hin jenneen. Maaliif asumarra baana? Natu sin jedha sin baana. Maal jechuudha asumarra baana nan baraan hin daa'u hiriyoota kee. Ansiifan jedhe garuu akka jaalala keenya booressa. Walumaan deemna kottu. Kottuu dhaqni malee kamaan laali gadi. Kunoo laali onni kun bariin kottuu. Inni kun Maarqos jedhama. Yaaboo. Tasgabbaay maal ta'e inni kun Yaaboo jedhama inni kun Yoonii jedhama. Kanuma bakka maal yaaboo. Sibeena. Awwiidha miti? Awwii maaliidha maal taatanii? Boontuudha. Boontuuni maali telegiraamii shana sulaatee fi caaltuudha. Eera boontuun eera awwii. Kunoo dhagaarii onni kun. Bariin kunoo. Hojii makiyaa saaru. Tu wali lallataa kunoo hin barru gaafa jedhu kunoo miti. Haa kanaaf hin barru caalte. Gara kamishii waan hundaafu. Gadi maaliifi? Waan biraa jechuun barbaadan saayiboottii akkanarraa rabbisnaa eegu kanuma bakka kan jechuu barbaadu. Nama waan niin affadhu naa kan egarteemi mileen lamaan kan naaf wallaahi billahi. Miila bukutu. Waanumaan affadhu naa kan Hajji fa'aa dhumaafuu kan kaanu siifin godha. naa kan itaa waan hin affadhu. Yoo naa kan ite mileen lamaan sii kan. Isbiin gaafate anas sii kan maal dinna ol magaalaa hin. Wani sammu. Ati mileen shan naa kan ite mileen lamaan sii kan.
Intaane maali asirra darbu maali yoon qabaan hin qabu jettu maaltu nama daddarbu fide Anaaf immoo namni subscribe naa godhe wanta isaaf godhu anaatu beeka. Wanti kun aadaa ta'uu danda'a waan ta'eef kan waraabdee gadhiisesan sirriidha jee yaadu. Maaliif hawaasa naannoo saniif aadaa ta'uu danda'a. Hawaasa naannoo biraatiif immoo akka waan biratti fudhachuu danda'a waan ta'eef isin viidiyoo kanarratti yaada maalii qabdame komantii irra barreessaa. Obbo Shaangisaa Qottaame. Baga nagaan dhuftan. Amma tu miidiyaa irratti baatanii haasoftan maal haasoftu? Ibsaan hin jiru ibsaan guyyaa guyyaadhaan nurraa bada. Isfaaltiin hin hojjetamne tikikiliidhanii kobilistoonni jedhanii intini jedhanii maabiraatii bishaan maaltu jedhet. Akkas jettanii haasoftu? Poolitikaa fakkaataa yoonni kun. Rakkoon qabun ta'a. Na hidhan anteenaa soofan. Akkasaan ammaa jettuuni. Shaggaadhaan jedha deesi. Isin gara maaliif akka kana sodaattu wani ko nama dheemite namni taggaa madde obsaala ciisaa jiraam. Mee isin dandeettiin keessa maaloo dhamma. Asii birbirsa goorooti amma gullallee jechuudha roophilaadhaan nan deemaa jiru. Maala keessan immoo ko caalee yoo Obbo Shaangisa. Sibichaatu sakkasaare. Sibichaatu saak. So guys, viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Akka itti bashannantan, akka itti baratan abdiin qaba. Viidiyoon tokkolleen isin kofalchiise, isin bohaarse jiraate, isin immoo YouTube chaanaalii kana subscribe godhu, viidiyoo kana immoo like gochuun dagatina. Meegaas komantiis godhaa YouTube chaanaalii kana irratti. Wanta sirreessuu qabu yoo jiraates achirra na barreessaa, nan sirreessaa isin jecha. Hamma viidiyoo itti aanu wal arginu nagaan naa turaan dhaamsa kiyyaa.